السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمار كفوني جرى جرتو ما تكشتي سننجرة وردتني جاتو ما تيتهون دكتين أو ما تكالي سننجرة وي أجائب النقافة أنا قاعدين جدهم أبدي إتقافة ما درباتي مالي مقالة سنكسر إيري برنجرو. Kabajamtoota hordoftoota keenya ijoollee lamaan mana kana dhiisee deemee dhugaa dubbachuudhaaf isaanumaa nagaan jiran waliin bulanii waliin nyaatanii waliin dhuganii dubartoota lama gaaddiseef minyooti dubbachuudhaaf as bulan sababa isaanii jecha kutaa agarsiisan ciisaa ture. Uffanni kiyya kun bakki kun argitan kun mana fincaaniiti. Bakki kun mana fincaaniiti. Akkasi uffata ijoolleen inni mana yaaseetti galchee uffata shintibeetii afuman fincaanii afu gayyaastee tafiitii kutaa jirti. Maali ni beera walitti fuudhemu masaanu. Akkasi uummata qashti mee gurbaa kun maal godhuu dhalaa waliin guura. Dhalaa tana maal godhu dubree akka ijoolleen duri oguu maatiinis waldhabdi mana nama guddaati dhiyeessitii mana jaarsaaf jaartiin jiru nama guddaa bira dhaqan. Mee wantilaatte gurbaa wantilaatte ka kophaa jiraatu nama guddaa jira saayidii achi keessa jira akkasuma ijoollee durbaati achi keessa jira jechuudha. Kan dubri yoo rakkatanis itti waliin dhiyeessanii bakka dhiirti jirtu caala dhiira kophaa jiraatu caala bakka ani wannan kan itti dhiyeessan immoo nama guddaa bira dhaqanii yoo rakkatanis jechuudha. Achi keessa akka saayidii jira akka kunoo warra bahar kana jira warri maatii qabu jechuudha. Maal godhuudhaaf naani inni ji'oo shamara yookiin durbaati abdiin kun jedheen inni ji'oodha. Obboleessa kiyya ati inni ji'oodha ka dhalaa waliin guurtu dhalaan yoo bakka biraatii waa taatee dhufte yookiin waa taati eenyutti gaafatamaadha. Mas'uulummaa irraa fudhatta gurbaa maqaa kan kee eeggattu intala duubaa alarraa dhufte jechuudha bakka biraatii dhufte akkamittiin mana keetiin natteetiin bira teettaate. Ammaayyuu kun osoo yaaftee uffata kee shintibeetii afur siidachaa qaasha wala sitti qaateeyyu maal godhuu kara dhalaa waliin guurtaati. Maal godhuu jaartiin qabdu jaawwii jaartii ta'e hin taane gaafa rakkinna yoo taate yoo rakkinna wannaa taate namni bira jira amma inni gaaddisee sunuu yogguu taate dursaa saniin warra tokko firaa jette akkamitti kaatee si bira dhufuu dandeessi. Maali yaani warra wali firaa wali bira dhufanii wala jirani kunoo haadha ishiin dubartiidha akkamitti kaatee si bira dhufuu dandeessi. Wayii yookaan achi keessa isumatu nama gaarii bas yaani isuma qofa ni jira warri ilmaan qabu warri jaartii qabu dubartii kophaa jirtu jira dubartii intala shamarranii warra kireeffatee ala kophaa galu jira. Ajaa'iba akkana nagoota shamarran jedha asitti keessitee iyyuu kan morma qabdee mana isin baatanii wal fitte kaayee walii naafan isaanis sanuu. يا ربي يا بسم الله يا ربي نواجهك يا ربي نواجهك يا ربي نواجهك وهما سوقاني ديرة اتلقاني وفات أساس جوراني أدب أبونا كنالال أدب أبون من الإيرات الجراني وفات أساس أنت بتبغى فجأة مالي دلنا كنا مال فكنا قولا ميد الله مثلا مال فكنا قولا دبري أكمل تكاتي من الإيرات قال تكر دبري كسروم تكاولي تنكمني كفروم تكاولي نكمل أولو مكأجيرني نركني كون نفودي مال إني جيو درباتي إني أتنجرو وري أدا أتنجرو وري ماتي كاب وري نملكو قردان كبركو بطن إن تو من دربي جرتو من دبرتوني جرتو دبرتو تبا إجرات كيس وي قربو مكان إن الله وإنا إليه راجعون رب رحمته ربي قربان فولا دورجة قربان ربي فولا دورجة كان بدلا ما ترى ديتكو التورجة شيء فولي هيا ولي كبده ما نمرت يتهم تفولي سنو أجيب بريت سنو بسم الله بعدين تنتهي وجري بكبراتي فوتش تنقلته أو كوكس كمان أما لا جل جت هو فديته هندايو أي إني جوتاي قربان
takki ijoolleen namaa wal dhooftee wal burussiti amma jabanaa mata wal kaasuuf taate matatti walii fuudhaaf wal burussiti hoggaa jarri wal burussite itti gaafata ofiisitu dhadhaa walitti guuree mana namaa mana yaamtee jechuu bilbilaan walitti guurtee haadha achi keessa qabdi akkamitti intalli haadha maatii qabdu maatiin bakka dalagaa waan jiraatu bakka fedhee waan jiraatu mana ofiitti deebiteen teessoo haa egaa haatiin jirre maal jalaa dheessiti haati erga bakka dalagaa jiraatu mana galteen teessoo haatuun jirtu maal jalaa dheessiti eenyuun jalaa dheessiti haatiin jirtu mana onaa jalaa dheessiti mana tuusii waa godha mana isaaniitti hin galtu tuni hoota dalagaa irraa baate haa dalagaa irraa baate eenyu dalagaa naqee qara fira qabdu eenyu naqee qofa namni sun eessa dhaqe hundaa'uu waan walitti godhatan isintu beeka arbisi yaalaa fi sogurbaa gana maqaa biyyattis balleessita dhalaa walis sarakkabee bira ta'a bismillah ufumaa fidee ka'ee akkana nagoote kamana na baasuu deemtu kaan hin beekne argaa jedha oduutti buuseessas wallaahi qiyaamaan karaa yamanii kanaan dhuftii jedhanii beektaa karaa akki jedhani qiyaamaan gara yaman kanaanii jedhani oguu eegaltu amma achiin qiyaamaa ka'uuf deema beektaa dhalaan watara wal fixxee masaanuu taatee akkanatti dhalaan biyya san jirtu bakka dhiira biraa laafa jiru wanti laaxxee hin heerumtu jaartii qabu malee achirra wal fixan dhiirti osoo jaartii qabdu gabbaatee tabiraa faana baddee muka galtee ji'a 3 ga'ee tokko fa'a ji'a 3 ga'ee jaartii jalaa baddee jechuu akka hattuuti qabde jaartiin mana biraatitti hordoftee qabde jechuudha. Akkana hojiin teessan kun hojiin teessan akkana qiyaaman jedhanii yamanii kaatii jedhanii dura rabbiin irraa haa qabu. Inni yaadan qiyaamaa nama gurraacha kan akkaasana fakkaate amma namni wanti ijoolleen teenyata Oromoo yaman jirtu illaa qiyaamaa san dhiira taatu dhalaa taatu dhalaan takka fa'a wallaa takka qabadhee isinii dhufa inshaallah takka maal jette seetu gurbaa tokkorraa abbameetti jaartii qaba gurbaan abbaa ilmaan lamaati. Gurbaan mana bahe warri biyya sanii jaartiin gaafa hodhabanii inni sokkanii gara alaa kana sokkanii beektani alatti sokkee gurbaan mana bahe intalummaan jettise way jaalalti isaana qabdee way yoo warri distiin akkanni jedhan ani wullee itti fida way nyaadheen dhuguu bar way akkana jetti miidiyaa gubbaa baate innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun wallaahi dhalaan teeyna adaba fixatte keessaafuu dhiifa mallee naa godhaadha wallaahi dhalaa harargee a'uudhu billah wallaahi waan hamtuu irra jirtan waan hamtuu dhiirsa namaa malee jis lafa isin argitu adaban qabdan miidiyaa qaanyeen qabda qaanyee miidiyaa gubbaa way bakka tanan akkana na godha way akkasin maraadhe way haay way meetinaa bilbila way bar nyaadhee dhugaan jiru way dadhabee dalagaa irraa bahe maal jechuu wallahi eebii guddoo wallahi eebii akkamiin intalli dhalaa akkana taate haya dhiirana jaalachuun ni jira obsu akkamittumatti haya jedhanii jaalala seenan jaarsa namaa jaarsuma namaa malee itti nafa nama argitu maalikaa ni mi'aawaa jette takka immoo jaarsi namaa ni mi'aawaa maaltu mi'eessa shukkaara qabaa shukkaara hin qabaa jedhe jaarsi namaa kun assalam yaa rabbii kiyyatti nutti araarameetini wallah rabbi isin araaramu hayaan adabni naamusni dubartii irraa bareedan wallahi dubartiin hayaa naamusoo qabaatti bareeddi wama hunda keessattis namni akkanumatti maraatee yoo jedhe wallahi xiqqaataa deema gaaf amma dhalaa albaatee way bareeddatti si jaaladha amma dir'aanoo ijaasii fi lafa arguu dirra inni jedhee asirraa xarrar jedhu gaafa fuudhee waan ni wanni si maraatuuf bara wama takka haguma si waliin galee si waliin akkas jedhu saniif agarsiisan gaafa si baalagee tana akkana taatu arge jechuudha wallahi achuma si darbu osaan hin jirtu beektu
Dhirti dhiir takka waliin argin wayina keessaa baate wayin birrirre wayi nyaadheen dhuguu yoo distii fidi jedhan wallee fida yoo makammaa fidi jedhan cuuphee fida yoo ati jette habiibti booda tantee salphina. Maaltu wannaa si fiddisiisa? Maaltu distii fi jinni kana guutuu si fiddisiisa? Wayi taarika aniif inni waliin qabnu bar hibannaan fa waliin xuuxanne jettee bismillah. Tini ashkireema mara waliin xuuxanne bari wayi seenaa jaalalaa tana waliin dabarsa. Astaghfirullah. Wallah wayi ani nukkol fisnan tajjabisa a'udhu billahi. Maali dhalaan garamit deemu jirti? Hayaan garam eessatti? Qaanyi maaltu fuudhee namarraa? Maaltu saalfachuu dhoorge dur? Maaltu jaga qabachuu dhoorgeen? Ani intala dubraa ani ni saalfatti. Wallahi ni saalfatti jaarsayyuu. Intala dubraa gaafa heerumtu jaarsayyuu jechuu jaarsuma kana abbaa manaa yoo kadhatee jedhe. Akkan ol godhattee ija keessa laaltu ni qaanyafti. Ija keessa kanatti ana jechuun mataan kiyya watarratti lafa malee ogguu isa bira ga'e jechuun ija keessa kana akka ol godhanii danda'u ni qaanfatan. Akkamitti namni miidiyaa irratti bahee jedhanii jaarsa. Duutti jira maalutti jira. Maaloodha wanni akkanaa dhiiru maaloo qiyaamaa maaltu bu'u deema? Qiyaamaa maaltu bu'utti deema dhalatti? Maaltu haraaraa isinin naqee ijoolleen yaa shamarran ta'e haraaraa maaltu isinin naqee maal suutan deemi yoo jaalattanis suuta yoo jibbitanis suuta suutuma yoo deemtan maal qaba? Haraarummaan akkana isin maraachitee maal nyaattan jedhee ana wanni raajiin akka uyyuu maaluma nyaatanii uummanni akkana godhatu kun maal nyaatu? Isin akkana haraaraa isin qabsiisee isin maraachu maalinni? A'uudhu billah. Wallahi najjina. Rabbina jaanu abaasota ta'e isiniin qabate tan. Qaanyeen hin jirtu. Maatii irraa dhalanne warra qabdanii hin qaanfattanii warra keessa maqama warra keessaniitiif hin qaanfattanii. Moo akka aadaadha. Aadaadha akkasitti biyyasitti waan akkanaafan. Beektaa waan aadaa tokko yoo waan dandee jedhanii wanti aadaa jirtu nama qaanfachiisu waan jennaan akka aadaa fi haasaa tokko keessatti wanni aadaa sun akka aadaati yoo aadaa biyyaa jechuun wanti akkan immoo kun jiraatte uzu billah fokkisaa dhagaa namni akkamitti hay takkaaf lamaa miti amma nama afuruma shangeetti takka ammoo wanna garaa qaba jettee akkanatti maraadha. Jaarsa namaa malee jaarsa walii malee bultii walii diiguu malee abbo rabbi sinaa diigu uzu billah. Maali dhalaan akkasii? Wallahi safuu dhalaan akkamittiin bultii warra nama lamaa diigdee ta'uuf ijaara ifiifuu isii hiikee naa fuudhu. Isii gadaa'ee ilmaan natu guddisa anatti hirama immoo akka isii hiikutti maayyuu jette. A'uudhu billah.